guddaadha jedhe. Dhuga. Neetworkii sirreeffadhu kaa. Neetworkii sirraa'ee dhagaa artanii. Bareeda ayee. Ani obboleessa keessa irra guddaadha. Hiriyyaa mallasaa fa'aati, hiriyyaa abbaa duulaa fa'aati jedhe. Ayyee barabbaa. Wallaahi jaarsa waggaa 45ti. Intalli xiyya heeruma geette. Ishee kanaaf araba waan gorsu waa takkitti qofa የወንድምነት ምክር afaan lamaaf takka qofa isa sirees afaan nama biyyaa tiraasisanii the sirees tookii afaan lama qofa waan borgoo itti milkoofte nagalateeffatu si dhaama isin lamaanifu. Tokkoffaa. Ayyee let's go. Ayyee. Isin lamaan hiretu walitti isin fide rabbitu ganama midhaan keessanii bishaan keessan waliif qoode wal jaalattaniit wal amantaniit waliif amanamtaniit bultii halaal ijaarrattanii gammachuu keessan ibsachuu miidiyaarra dhuftan. Forget it jecha namaa forget godha. Takka jette akkasi waan kana ilmi namaa shayxaana. Galee shayxaanni gosa lama jira. Tokko shayxaana kaani inni tokko mootu shayxaana namaati ka haasa'u ka nyaatu ka ija bishaanii ka garaa udaanii ka masi fakkaatu ka miila namaati. Kanaafi jecha namaa hiriyyaa fakkaatee ka isin diigu. Ka hiriyyaa fakkaatee hammeenya keessa yaadu. Ka hiriyyaa fakkaatee gilee galtii keessa ta'e isin faarsu. Yeroo bakka biraa deemu isin hamatu. Isin arrabsu mooraalii keessan tokko dhaga'ina kaayyoo manaa baatanii miidiyaarra dhuftanii san haga galmaan gaattanitti dhagaa gamanaa isinit darban ka gamanaa isinit darban ka garasii isinit darban ka duubaa isinit darban walitti qabaa jaalalaan ijaarradhaa masalaalii godhadhaa irra ijjataa galma deemtaniif sangeettan ishee. Allah magana iddu takka galatu wallahi ulfadhu. Asri, thank you. Kanaaf dhimmi guddaan isin barbaadaa tureefi yaada jalqaba kanatti isin dubbisuu barbaade inni tokko kanu si galee. Wallahi miidiyaa kanarratti namni gorsa kiyya fudhateetiin hin kufe jiru kamil kaayi malee. Ebalumaan naan jira, marruun keenya maan naan jira. Intalli adeera kiyyaa maan naan jetti, ilmi adeera kiyyaa maan naan jira. Namni hin qabne, namni kaayyoo ofii qofarra deemu abadan. Hin gatantara malee hin kufu. Gatantaruu fi kufuu wal adda beektaa? So, akkasii rabbi umrii keessan haa dheeressu. Riskii badhoo rabbi isinitti haa kennu. Jaalala ummata kanaa rabbi ammallee isinii haa dabalu. Imaana isiniif haa dabalu. Amiin asirratti. Amiin. Inna ilmaan babbareeda rabbiin gadaamessa keessan jidduu haa baasu. Baay'ee isin jaaladha. Amiin firakoo. Baay'ee isin kabajaa nama baay'ee isin dinqisiifadhurraayi. Uummanni kiyyaallee baay'ee isin jaalatanii. Kuno nama 127 dhuftanii. Nama 130 isin guutanii osoo waliin haasofnu nama 5,000 foloo isin tolchine. Eshi? Thank you. Galatoomii naa jiraadhu. Hin beeknu bagas yoo dhufnee alasoo dorgomuu nuti kabajaadha. Galatoomii fira kiyya. Thank you. I appreciate you. Waan isin nu yaamteef waa'ee keenyaas ka'a. Atis gargaarsi nu bira dhaabbadhu akkuma dura wal bira dhaabbatanii nu bira dhaabbadhu YouTube keenya sanis guddisiisi akkaataa itti gartee nuti illee dhugaa keenya waan nuti qabnu waan rabbiin nu beeku isin dhufnee ibsinuuf YouTube keenya san dakka subscribe godhan nuuf goosisi nurratti waan takka dalagee nu guddisii jenna isin jenna. Thank you waan soo jitabanneef thank you. Waata karakkoon jiru ati profaayilii maqaa kiyya kana gattuqi accept godhi follow deebisi akka follow waliin deemu waan tokko godha. Achi asli waliin guddanna saba keenya waliin bashannamsiifna waata karakkoon hin jiru
akkas. Wanta akka hamtuu gara keessanii dhuftu isinirra dhoowwina ishee. Ishee abbaa koo ishee. Galatoomi. Ishee abbaa koo. Galatoomi fayyaa harkadhu thank you. Carraa kan nu kan teessi bira dhufnee akkana taphachuun keenya. We are proud of you. We are proud of ourselves. Thank you very much for accepting us, for calling us. Thank you. Dr. Asli, jiraadhu fayyaa si haa kan nuti. Thank you so much.